Hayyee jaallan bagaa nagaan dhuftanii bagaa deebinee wal arginee kuni qophii Gaaddisaayyuuti. Qophiin Gaaddisaayyuu karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin kan darbudha. Kanaaf sagantaan keenya kun kutaa lamatti darba. Egaa qophiin kun yaadaa fi beekumsa hayyootaa qorattoota namoota muuxannoo qabanii fi namoota siyaasaa dhimmoota hawaasa keenyaa dhimma siyaasa qabsoo Oromoo irratti karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin marii bal'aa yaada ijaarsaa yaada hawaasa keenya irratti gumaachise yaada hayyoota irratti gumaachisee fi beekumsa akkaataa itti walii qoodan irratti sagantaa qophaa'edha. Karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin karaa Gaaddisaayyuu qophii Gaaddisaayyuu kanarratti bagaa nagaadhaan yeroo duraatiif qophii Gaaddisaayyuu irratti wal argine Jaal Karoorsaa Jaal Jamaal anaa dhufuun siniin jedha. Hayyee jaalchicha toltuun isinitti haa dhuftu sitti haa dhuftu jenna ulfaadhu sagantaa kanarratti nu afeeruu keetiif. Wayyame jaalchicha sagantaa kanarra nu afeeruu keetii fi toltuun haa dhuftu. Ulfaadhaa. Galatooma egaa jaallan yeroo xiqqoo sababoota adda addaatiin paus goonee jirra amma itti deebinee jirra sagantaa keenya egaa haalli deemaa jiru baay'eetu ture erga ramadaana kanaatti sagantaa adda addaa daddabarsaa turree sababa nuuf hin mijannee fi amma kana booda sagantaa keenya tartiibaan yeroo isaa eeggatee akkuma itti fufutti itti deemna. Mee Jaal Karoorsa yaada gidduu kana deddeemaa jiru tokkorraa jalqabnaa kaleessaas afgaaffii karaa Awwishootiin kan singootan irratti dhaggeeffadheen jira. Gabaasni Amnesty Internationalii dhimma rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru keessayyuu qorannoo gadi fageenyaan qoradhe jedhee yakka gurguddaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kallattii miidiyaa adda addaatiin otoo deemaa jiru waraana bilisummaa Oromoo irratti waboo irratti akka isaan yakka hojjetanitti kan inni gabaasee jiru. Amnesty Internationaliin waan sana yeroo baay'ee irraa namoonni ni dubbatu rakkoo tokko waan sin achi keessatti miidiyaa tokko irratti afgaaffii singootan irraas waan dhageenyeef mee waan sana irra deebitanii rakkoo jiru sanaa fi haala kamiin wanti sun ta'uu danda'e maaliif immoo wanti kun godhama kan jedhu dhugummaan isaa immoo maal fakkaata isa jedhuu fi qorannoo kana mirkaneessuu irratti hundaa'ee shakkiin keessan akka bulettiin argu jira. Shakkiin kun nama hunduma keessatti iyyuu waan ragaanfa fakkaanne hedduu waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuudhaan Amnesty International keessa namoonni qubatan haa ta'u itti yaadame haa ta'u harki diinaa haa galu waan beeknu waan hin qabne mee waan sanarraa waan nuun jettan qabdu. Hayyee jaalchicha gabaasaa fi qorannoo maqaa Amnesty International waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiyaate yakka guddaadha. Kuni yakka guddaa uummata Oromoo irrattis waraana bilisummaa Oromoo irrattis hojjetame. Kuni maqaa Amnesty Internationalitiin namoota daldalanii fi maqaa Amnesty International meeshaa godhatanii dantaa dhuunfaa dantaa mootummaa lootee galtuu mootummaan kun walumaa galatti lootee galtuu humnoonni sadii harka keessaa qabu jedheetan amana. Tokkoffaa mootummaan bilisiginnaa harka keessaa qaba gabaasaa kana keessa. Kalammata faannoon harka keessaa qaba. Sadaffaa komishinarri mirga dhala namooma Itoophiyaa harka keessaa qabaa jechuudha. Humnoonni sadeen kun ragaa qabatamaadhaan
ragaa qabatamaadhaan saaxiluun baay'ee barbaachisaadha. Dura dursee gara kanatti dhufuu kiyyaan duratti namoota lama lootee galtuu keessattuyyuu gabaasaa kana qoratanii fi qindeessanii ifoomsan yoo fudhannee jenne isaan kana saaxiluun baay'ee barbaachisaadha. Gabaasaan kun Amnesty International illee bakka hin bu'u. Amnesty International yeroo dheeraa akka miseensa gameessattis akka hidhamaa seexaattis prisoner of conscience akka koree hojii raawwachiiftuu biyya Norway keessatti illee hojjedhee jira. Amnesty International an beekuu miti ka amma argee gabaasaa kana kan dhiyeesse. Walumaa galatti maqaa Amnesty Internationalin haa dhiyeessan malee Amnesty International bakka hin bu'u gabaasaan kuni. Lootee galtuu namoota lama ka waan kana qindeessan ka mootummaan bilisiginnaa duuba jiru, ka Ethiopian Human Rights Commission duuba jiruu fi ka faannoon duuba jiru ifatti saaxiluun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa Hayimaanot Bajigaa namittiin jedhamtu isiitu riisarchariidha, qorattuudha. Isii qofaadha amma yeroo ammaa kana Itoophiyaa irratti qorannoo geggeessu. Tokko isiidha. Kalammataa Tigaaru Chaguutaa namni jedhamu itti gaafatamaa Amnesty International kibba Afrikaa fi baha Afrikaati. Namoonni kun lamaan kuntuun qorattee itti dhiyeessitee inni fuudhee immoo gadiin bahe. Kuni Amnesty International illee bakka hin bu'u. Mee dhimma kana bal'inaan gadi fageenyaan irratti dubbachuudhaaf waa'ee Amnesty International maali inni namoonni jedhan jiraachuun waan maluuf Amnesty International maal hojjeta? Hojiin isaa maali? Ka jedhu gabaabamatti waan tokko jedhuun baay'ee barbaachisaadha. Jaaljamal illeen kanarratti gadi jabeessa. Amnesty International falmataa mirga dhala namoomaati. Ganadatti dhufuun duratti Amnesty International bara 1961 biyya London keessatti ijaarame. Peter Benenson namni jedhamu xabaqaan jedhamu barattoota lamaan maqaa dhaadannoo bilisummaa dhageessisan mootummaan Portugaal hidhee barattoonni lamaan kun mana hidhaa keessatti waan dagatamaniif namni kuni yaadee akka malee yaadda'ee maqaa ijoollee kana lamaanii baasee hidhamtoota dagataman the forgotten prisoners jedhee addunyatti labsee jechuudha. Achirraa jalqabee Amnesty International ijaarame. Dura Amnestiin ka ijaarameef warra mana hidhaa seeraan ala mana hidhaa keessatti rakkatan yookiin mootuyyuu hidhamtoota seexaa prisoner of conscience ka yaada walabaa isaanii ibsachuu qofaadhaan ilaalcha siyaasatiin amantisaa ta'uu sabummaatiin yakki irra ga'ee hidhaman isaan kanaaf falmuudha. Kanarraa jalqabee Amnesty International suuta irree fi dirree isaa babal'ifatee mirga dhala namoomaa hundumaayyuu kan uwwisu sochii akkasii jalqabee jechuudha. Mirga dhala namoomaa bakka sadi gurguddatti dhaloota sadiitti addaan baase. Tokkoffaa the first generation dhaloota tokkoffaa, dhaloota lammataa, dhaloota sadaffaa jedhee walabummaa, walqixxummaa, obboloyyummaa ka jedhu kana keessattuyyuu warraaqsa Faransaay keessaa ka fudhatame liberty, equality, fraternity ka jedhu san jechuudha bal'ise. Kana keessaa ka jalqabaa Amnestiin maal irratti hojjeta yoo jennu mootummaan mirga nama dhuunfaa mirga lammii isaa akkan ukkaamsinee fi akkan sarbine falmachuudha. Mootummaa irratti Amnestiin yeroo baay'ee ka quba isaa akeeku kan falmu jechuudha. Gabaasaa kanarraa amma ka arginu faallaasanii arginaa jechuudha. Gabaasaan amma maqaa Amnesty Internationalin dhiyaate kuni mootummaan Itoophiyaa akka yakka hojjetame kana yookiin immoo gudeedda dubartii gudeeduu akkasumas slavery yookiin gabroomsuu ka jedhu kana mootummaan Itoophiyaa akka qoratu waamicha godhaa jechuudha. Mootummaa yakka mirga dhala namoomaatiin gaafatamu, duguggaa sanyiitiin gaafatamu, yakka waraanaatiin gaafatamu, ka namoota jumlaa fi dhuunfaadhaan fixee addunyaan immoo galmeessee harkaa qabu dokumentii ta'e mootummaa saniin qoradhuutii dhugaa baasi jechuun kuni uf saaxiluudha. Tokkoffaa mata dureen isaatuyyuu
Amnesty International mandeetii Amnesty International ala akka ta'etti agarsiisaa jechuudha. Achirraa kaanee akkuma reefuu kana jedhe lootee galtuu mootummaa biltsiginnaatii fi faannooti kanarratti hojjete. Shakkii tokkollee waan qabuu miti kuni. Namoonni lamaan maqaa dhaisuun keessattuu namittiin Itoophiyaa irratti qoratamtuu fi ramadamte suni hariiroo adda addaa tokkoffaa hariiroo komishinaa mirga dhala namooma Itoophiyaa kan mootummaan Itoophiyaa akka meeshaatitti ittiin gargaaramu dhiyoo tana fakkeenyaa fi ajjeechaa amantii ortodoksii namoota amantii ortodoksii irratti raawwatame san fuudhee ABO'tu kana geggeesse waraana bilisummaa Oromootu kana geggeesse jedhee as ba'e jechuudha. Kuni ragaadha gama tokkoon yoo ilaallu. Ammallee homa san wal fakkaatu waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessanii addunyaa keessatti illee saboota biyya keessa impaayera keessa jiran birattis fudhatama akkan arganne waliigalatti kuni duula ummata Oromoo maqaa balleessuu fi jibbaadhaan maqaa balleessuu fi akeekkatame ta'uu isaa kun immoo maqaa Amnesty International golgatee yookiin immoo lootee galtuun mootummaa biltsiginnaa faannootii fi komishina mirga dhala namooma Itoophiyaa kan mootummaan biltsiginnaadhaa akka meeshaatitti ittiin gargaaramu kana ka bakka bu'u malee Amnesty International bakka akka hin buune hubatamuu qabaa jechuudha. Waliigalatti Amnesty International hin balaaleffannu. Amnesty International waan jajjaboo hojjetee jira. Ummata Oromootiilleef waan jabduu hojjetee jira. Bara darguun mana hidhaatitti nu guure karchallee Finfinneetii fi karchallee Asallaa akkasumas Alambaqqaanyitti nu guuree nu cafaqaa ture. Dhaabni addunyaa kana keessaa Oromoon sababii ilaalcha siyaasaatiin miseensonni adda bilisummaa Oromoo ukkaamamanii jiranii dagatamanii jiran jedhee oduu kana ka baqayse addunyaadhaaf Amnesty International. Kanaafuu Amnesty International jumlaadhaan hin balaaleffannu. Wanni gabaasaa fi qorannoon amma godhame kunillee lootee galtuu humnoota impaayeraa ta'uu akkasitti uummanni Oromoollee uummanni birallee hubachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee amana. Amnesty International kaayoo masakaa yookiin mootuyyuu safuu masakaa qaba. Safuulee kana keessaa gaggabaabsinee yoo ilaalle tokkoffaa walabummaadha. Mootummaa kamirraayyuu hariiroo hin tolfatu yookiin immoo qabeenya irraan fudhatu yookiin horiillee hin gaafatu. Kanaafuu Amnestiin walabaadha. Akshinii ofii hojjetuun hojii ofii hojjetuun miseensota isaatirraa horii argata. Yookiin immoo warri tolaan waa kennaniif kanallee fudhata malee mootummaarraa dantaa addaa hin horatu jechuudha. Independence walabummaadha tokko san. Namoonni kuni ka dantaa adda addaa mootummaa biltsiginnaa faannoo wajjilleen yeroo hariiroo yeroo dheeraa fakkeenyaaf Hayimaanot Bajigaa yeroo baay'ee miseensota faannoo qondaalota faannoo gaafii gaafatti kana wanno irratti viidiyoo isillee arguun hin danda'ama. Google gochuu hin dandeettani. Kuni akkasitti ifaadhaa jechuudha. Amnesty International namoonni akkanaa kun lixanii keessa seenuun waan haarawaa miti. Iskindir Naggaa Amnesty International nama mirga ofiitiif falmatu jedhee prisoner of conscience jedhee suuraa isaa facaasaa ture bara wayyaaneen isa hiite. Isa qofaa fuudhanii suuraa isaa maqaa Itoophiyaatiin facaasaa turanii Oromoon hedduun mana hidhaatitti osoo guuraman namni tokkollee keessa makamne jechuudha ka Oromoo. Kanaafuu kun ka agarsiisu namoonni kun yeroo dheeraa Iskindir Naggaa maal akka ta'e amma hin beekna hundumti kennayyuu kaleessa falmataa mirga dhala namooma ka Amnestiin suuraa isaa facaasu har'ammootuyyuu faannoo bosona keessaa dhukaasu jechuudha. Kanaaf hariiroo xaxamaa wal keessaa qabaa jechuudha. Infiltrators yookiin immoo lootee galtoowwan kun. Ka biraagaa Amnesty International wanni inni falmuuf qixxicha hin baabsummaadha. Qixxicha impartiality. Kana jechuun hin loogu. Yoo ka loogus taate irra caalaa mootummatti harka quba qaba malee warra mootummaa hin ta'in non-state actors isaan kanarratti miti yeroo baay'ee Amnesty International ka quba isaa akeeku
yoommoo tuyyuu qorannoo ka godhu taate hin baabsii ta'uu loogii ta'uu gama tokkotti jallatee gama tokkoof tumsuu dhoorgaadha Amnesty International keessatti. Kanaafuyyuu sadaffaadha Amnesty International mirgi dhala namoomaa hunda galeessaa fi hin shasharafamu. Universal and indivisible. Kana jechuun maal jechuudha? Nama dhuunfas ta'ee namni fedhe nama eega ta'e guddaa haa ta'u, xiqqaa haa ta'u, jaarsaa haa ta'u, ijoollee haa ta'u, adii haa ta'u, gurraacha haa ta'u, mirga guutuu qabaa. Namuyyuu mirga uumaadhaan kennameef qaba ka jedhu. Haga kana gabaabsinee waa'ee Amnesty International yoo laalle, seera Amnesty International keessatti namni tokko biyya irraa dhalate qorachuu hin danda'u, riisarcharii ta'uu hin danda'u. Seerri kun jalqaba irraa kaasee hanga har'aatitti illee haal xiqqoo lallaaffatu malee ni jira. Namittiin amma qormaata kana geggeessite jedhamtu akka seeraatitti biyya Itoophiyaa keessatti waan dhalatteef qormaata kana geggeessite illee fudhatama hin qabu jechuudha. Kun safuu Amnesty International ka cabse jechuun hin danda'ama. Walumaa galatti gaa wanni an jechuu barbaade tokkoffaa akkaataan qormaanni itti geggeeffamellee ifaa miti. Qormaata Amnestiin ka geggeessu dirree gabbayeetiniin qorannoo fi qo'annoo godha jechuudha. Field researchii godha. Namoota gaafata, namoota beekaman gaafata, gaafatee deebii isaan kennan galmeessaa. Yakki akkamii akka hojjetame adda baasaa. Yakkamaa fi yakka kana keessatti qooda fudhate implikeet godhe kana hundaayyuu babbaisee dhiyeessaa jechuudha. Akkaataan itti qoratamellee ifaa miti. Satelaayitiin qoratammoo dirree dhaqanii dirree sanitti qoratammoo telefoonaan gaafatanii gaafii fi deebii keessatti argatammoo walumaa galatti sirna qorannoo, aadaa qorannoo, malaa fi dha'u qorannoo Amnestiin ittiin beekamu sanillee ka guutee miti. Walumaa galatti gaa kuni kan hujii Amnestii mataan dhaabee jechuudha. Mootummaan yakka waraanaatiin gaafatamu, mootummaan genocide yookiin immoo duguuggaa sanyii geggeesse, mootummaan mirga dhala namoomaa mulqe yakka namooma irratti hojjete qoradhu jechuun mataan dhaabanii jechuudha seera Amnesty International. Kun immoo wanni agarsiisu mootummaan kun harka keessaa qabaachuu dhiyuma kana Abiy Ahmed qellem Wallaggaa dhaqee in yaadattu natti fakkaata. Xayyaara wayii yaabbatee achi dhaqee waan haasawa wayii godhee eega inni achi dhaqee odoo hin turin gabaasaan kun dhufee jechuudha. Walitti hidhaatii ilaalaa, wal bira kaayaatii ilaalaa. Kanaafuu wanni amma an jechuu barbaadu kun yakka guddaa uummata Oromoo irratti qiyaafatame waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudha. Kanaafuu kana diffeendi gochuu qabna. Namoota yakka kana hojjetan bakka isaan seenan seennee saaxiluu qabna. Oromoon maqaa isaanii amma hin beekaa jechuudha. Namoota lamaan maqaa isaanii asirratti amma reefuu kana ibse. Namoota kana Oromoon bakka jiruun aakshinii irratti jalqabuun baay'ee barbaachisaadha. Saaxiluu jechuu kiyya aakshinii yoo jennu waan biraa jechuu kiyyaa miti. Kanaafuyyuu kun yakka guddaadha. Ka Oromoo hundumaa laallatu, ka waraana bilisummaa Oromoo waliigalatti laallatu, ka fira Oromoo laallatu, kana addunyaattis uummata biyya saniitittis saaxiluun murteessadha jedhee jaalchicha yoo dheeresse na hoffolchi kanuma jedha kanarratti. Ayyee ulfaadhu jaalkiyya Jamaal deebi'eera natti fakkaata. Ayyee Jamaal na dhagaartaa? Nagaa. Karoorsaa guddoo ulfaadhu gaafii babbaqsitee hin dheeressinee waan silaa namaaf ifa ta'uu qabu. Qixa sirrii ta'een ifa gootee hin baabsin akka jiru in mul'ata. Maaliifi sababoota tokko yeroo laallu fakkeenyaaf qorannoon miidiyaa addunyaa tokko akka inni ibsutti yeroo baay'ee qaamni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaan dirree Oromiyaa keessatti yeroo adda addaatti akka waboo fakkeessee wiigii mataatti hidhee maqaa waboo xureessuudhaaf zooniilee hunda keessatti Oromiyaa guutuu keessatti waan akkasii akka raawwachaa ture miidiyaaleen addunyaa tokko sirriitti ibsaniiru. Amnesty Internationaliin waan kana arguu hin dandeenye Jamaaliif hin deema gaafii kana quba qabaadhu.
Amnesty Internationaliin dhimma miidiyaan addunyaa yeroo adda addaatti waboo fakkaatee wiigii mataatti hidhatee hidhee deemee too akka waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee uummata irratti daba yakka geggeessisiisu hedduu kaasaa ture. Kanaaf Amnesty Internationalii waan kana arguu akkamittiin dadhabe. Lammata immoo gaafii amma Jaal Karoorsaan jedhe namni biyyatti dhalate irratti dhimma qorannoo akkasiin geggeessu. Ofiisarri tokko biyya dhaloota isaa irratti hin geggeessu seera Amnesty Internationalii keessa hin jiru jedhe. Amma immoo namni qorannoo sana geggeessee jedhamu nama biyya Itoophiyaa keessatti dhalatee guddate nama immoo mootummaadhaan hidhata qabu jedhama. Kabiraa Amnesty Internationaliin kudumtiyyuu qorannoo gadi fagoodhaa fi hubannoo qabu nama keessa beeku nu akka hin qoratamne wanti namatti argisiisu tokko jira. Fakkeenyaaf Jaal Gammachuu Abbooyyee itti gaafatamaa ajajaa waraana zoonii dhiyaatii ka jedhudha dhiyeessan. Kun baay'ee dogoggora sobas. Jaal Gammachuu Abbooyyee ajajaa waraana zoonii dhiyaatee hin beeku ittaanaa ajajaa olaanaa fi zoonii kibbaarra Jaal Gammachuu ka jiru. Kabiraa jireenyaan isaan jedhani jireenya namni jedhamu akka ajajaa zoonii giddu galeessaatti dubbatan. Tarii jireenya rabbumaa gaafa qorannoo jireenya rabbumaa ittaanaa ajajaa zoonii giddu galeessaa ture dura ta'an turre ittaanaa sanyii ture yoo isa jedhu ta'e hin beeku kun immoo qorannoon kun ka ammaa ta'uu dhiisuu danda'a. Har'a yeroo ammaa kana keessatti ajajaan zoonii giddu galeessaa jireenya akka hin taane abdii dhugaa akka ta'e ifadha. Kanas iftoominaan qorannoodhuma isaanii kana keessatti sirriitti gadi buusanii waanuma ta'eyyuu akka hubatan natti hin fakkaatu. Akka feeteedhaan waan hojjetame fakkaata. Dhimma guddaa amma kana ga'u. Dhimma yakkaa kaayyoo jaarmiyaa kanaa kaayyoo dhaaba kanaa ta'ee akka dhaaba Oromiyaa keessatti fi addunyaa irratti bakka guddaa qabu tokkotti bifa kanatti gaxxinneessanii ilaaluudhaa fi otoo sirriitti hin qoratiin waan akkasii geggeessuun maal fakkaata maal agarsiisa Jaal Jamaal maalirraa hubatte wantoota kakkaase kanarraa fayyaa ta'e. Hayyee jaalchicha wayyame horii bulii gaaffilee jajjabduudha deebuu qabduu fi yaadni itti kennamuu male kan yaadde tokkoffaanii mootummoon Itoophiyaa diraamaa addaa diraamaa dharaa diraamaa kijibaa addunyaa irratti uumanii oomishanii dhiyeessuun har'a qofaa miti. Bara wayyaanettillee mana nama ajjeesanii nama fixanii of saaxilamaa irratti yookaan yaadattan ta'e namuma waan kana dalagaa ture gabbahee addunyaa irratti kana godhaa turre waraanni bilisummaa Oromoo takkaan goonee dheera afaan isaatiin ragaa ba'ee jechuudha. Isaanumarra bara wayyaane baddannootti qileetti nama guuranii Arbaa Gugutti nama waliigala fixanii Baale warra dirree waan itti mana guutuu gubanii gaafa kaan ofii of saaxilanii diraamaan kun har'aa miti akkuma jedhame Pippin har'aa ilmaan garaa quchuma takkaa'uu gadaameessa wayyaanee keessaa baate TPLF keessaa waan baateef waan abbaan dalagu ilmi dalaguun tokkumaa jechuudha. Egaa kanaafi qindoomin har'a duraan mootummaatu ofirra dalagaa ture. Mootummoota biraatirra dalagaa ture. Har'a gaafa fakkeenya qaama kee keessatti gaafa tilaafte dhukkubni busaa jedhan buseen raammus nyaattee dhukkuba fuutu kuni gaafa fayyitellee gaafa qaamni kee laaffate ofirraa ittisa dadhabee immuunitiin kee dadhabaa dhufe sikkaati. Buseen jechuudha namni hedduun keenya ni beekna warra Afrikaa keessa ture. Har'a maaliif ka'an gaafa qabsoon bilisummaa Oromoo laaftee ittisni Pippin har'a qilleensa irratti baate nama tuqxu dhabde maal taateree ofirra dabartee addunyaa summeessuu eegaltee jechuudha. Addunyaa summeessuudhaaf akkuma Jaal Karoorsan bal'inaan lafa kaa'e kuni jaarmenyi kun jaarmee addunyaati. Kaayoo mataa isaa qaba, galii mataa isaa qaba. Waan amma inni tarreesse kana cufa keessa hin deemnu. Kana keessa seenuudhaan
akka meeshaa mootummaa Itoophiyaa ta'ee siyaasaaf tajaajilutti tolfachaa turanii jechuudha. Kana godhuun yoo abbaan hin dubbanne, yoo abbaan ofirraan ittifne waan tokko yoo ati itti callifte wanni miila kee ciniine guutus nyaachuun oolu jechuudha. Waraabessa yoo miilas ciniine yoo itti callifte deebi'ees nyaata beekamaadha. Egaa kana eegalan diraamaan kun kaatamma jette kana waan ofiitii miti waan ofii godhanii qindeessanii dokumentari waanii godhan cufa qopheessanii warra kennan jechuudha. Warri kunoo maal keessaa qaba yoo jenne say normin otakaawu aadan amnistii akkuma jaalkaroorsan jedhe namoonni biyya sanirraa biyya takkarraa dhalatan waan sa keessatti qoodan fudhatan. Why? They are not impartiality qabaatanii jedhameeti. Wanni kun qo'atameeti sirna addunyaa amnistii keessatti taa'ee jira. So maaliif cabsanii amnistiin kana beekayyuu kan jedhu gaaffidha kanatti dhufnee bal'inaanuu hayyoonni garagaratti yeroo garagaratti dalaguun dirqama ummata Oromoo ta'aa jechuudha. Dirqama hayyoota Oromoo ta'aa jechuudha. Dirqama Oromoo mirga ofiitiif biyya ofiitiif falmatuuf ta'aa jechuudha. Kanaaf waan isaan argaa dhorge. Mee haguma kana haa himnu amma. Kan daa'ima ganna 8 buufatee rarraase waraana bilisummaa Oromooti. Kan daa'ima ganna 7 dhiira gudeetee haga sadarkaa mootummaa isaaniitti qabanii mana murtii geessaniitti waraana bilisummaa Oromooti. Kan jaartii ijoollee 7 qabda ajjeese kan daa'ima irra teessisee warra haadhaa abbaa harka hidhee biratti dhokaasa irratti shaakalu waraana bilisummaa Oromooti. No way. So kanaaf diraamadha jechuufin diraamaan kun itti fufa ammallee wanni diraamaa kan hanqisu jabina Oromoo ta'uu qaba. Jabina hayyoota Oromoo, jabina miidiyaa Oromoo, miidiyaa haqaaf falmatu akka amma miidiyaa walabummaa Oromiyaa fi kan biraatillee walii galanii dharanutti deemu kan kijiba ija baasee miilan deemu kana durii ija qofaan laala amma miilan deemu eegalee jechuudha. Achirraa ka'ee galaana qaxxaamuree amnistii hundee san naqee namoota keessatti miciree waanii kallee waaniitti uume dhudhuu moyyaalee keessatti dhalanii achi keessaa namatti waanii jechaa jirti jechuudha. Kuni maaltu fidee laaffina ummanni Oromoo qabu, laaffina qabsoon Oromoo sadarkaa irra jirraa jechuudha. Namni har'a waraana ofii ittisuu wallaalee borii ofuuyyuu ofitti saayidha. Har'a iggitiin ummata Oromoo iggitiin Oromiyaa as fiduuf deemu waraana bilisummaa Oromooti. Kun kan gaaffii lamata na gaafatte osoo hin tarini mee tokko yaa jedhu waraana namni amma amnistii keessatti qabsaa'onni akka saditti jiru. Ni qabsaa'an addunyaa keessa bakka cufattu addunyaata jirru tana keessatti ta cubbuu haa ta'u ta dhugaa qabsoo jira. Akkuma amma dura jechaa turre addunyaata irraa mirga jira dhugaa jechuudha. Humna jira. Humni dhugaa awwaalu dhar ta'e. Humni dhara yeroo cufu. Humni gara malee haqa malee deemu dhara. So kana keessatti qabsaa'onni walabummaaf qabsaa'an biyya isaanii irraa fudhatamee biyya isaaniitiif deeffachuu deemuun har'a Oromoon hin eegalle. Addunyaa guutuu keessaa bahee biyya horatee biyya ijaarrate har'a warri jiru kun cuftinu. Lammata mirga dhabuun biyya qabdu keessattuu mirga dhabda. Mirgi dhalaan ni sarbama jechuudha. Mirgi ilma namaa ni sarbama. Biyyuma mootummaa qabdu biyya birmata taate of teettu. Kun qabsaa'ota bilisummaa jedhama. Mirga ofiitiif falmata. Namaan jedhe. Sadaffaan qabsaa'ota aangooti. Aangoot jechi lammataa kun sadaffaan wal fakkaata. Aangoodhaaf aangoo maleen dhiibbamee mirga maleen abbootii irree keessattuu mootummoota abbootii irree keessatti mootummaa san dimokiraasessuuf mootummaa ummataa godhuuf ni qabsooftaa jechuudha. Qawwee baachuu ni mala warri kun sadeenu. Amma keenyatti haa deebinu qooda kana keessaa
umman Oromoo qabsoon Oromoo keessaa ka adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamtu qabsoo kan kaataagorii kam keessatti jiga yoo jenne biyya barbaada jirra. Biyya barbaannu keessa walabummaaf deemna independence. Akka fedhettu haa dhufu addunyaa irratti taa'ee jira hiree murteeffannaa kan jedhu irratti UN keessatti taa'ee jira jechuudha. Kana jechuun otoo asin dubbatin otoo asin qabsaa'in osoo ati waan hin jedhin namni hoo dheedhee sii kennu isaanuu kennan ture haga ammaa ganna 50 yoo qabsaa'aa jirra haguma hidhannee dhaaba ijaarree gabbaanetu siin kennamu akka siin kennamne beeknee jira. Tana wanni an jedheefi tokkoffaa waraanni kun gaafuma hundaayu gaafuma gaara gabbayuu 19 Jaaljamaan itti deebina sana. Bal'inaanuu kaablee irraa dubbatu. Tana achiin ga'u. Waraanni bilisummaa Oromoo akka naman tuyne akka waan isaan jedhan kanan goone si himuufin. Ragaan maalii jechuuf deem ragaan nuti qabnu heera fi seera keenya. Nama tuquun nama jeesuun itti gamuun dhoorgadha nu biratti. Kakaan godhee argame seera dhaabatiin ala. Sun sarkaa fi seeratti irra fudhatamu. Hambiraasu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo guutumattuu hin goone waan isaan jedhan kun kijibaa maqaa balleessidhaa jechuuf ragaa fiduuf deeme. Talammataa gaaffii teettoon deebi'e. Waan isaan godhan kana waan isaan raawwatan kana argineen akkuma siin jedhe wal qabata ka duraatinuu diraamaa dalagamu jira. Piippiin diraamaa ofii dalagdurra dabarteet addunyaa miila seente har'a. Kijiba jiru kana waan jiru kana arguu dadhabanii waan godhan kana maaliif hin dubbannee kan jedhan bara kana keessatti amnistiillee kachachaalummaa barsiisaa jiranii jechuudha guna. Kanaaf kanammoo hanqisuun nuufi qabsaa'ota biraatillee laallata waan har'a jiru diraamaa piippiin qindeessitee ofirraa nuhi miti addunyaa jedhee jettee qabsoo Oromoo xureessuuf waraana bilisummaa Oromoo addunyaa irratti hadheessuuf hakalee waraanni bilisummaa Oromoo tokkoffaa irratti biyya san irratti beekumtii addunyaa irratti argatee mirga qaban jedhamisan xureessuudhaaf hojii halkanii guyyaa piippiin dalagamu. Warroonni kun immoo akkuma ragaan qabamee yaalkaroosan jedhuuf tattaafatetti warra piippiidhaan naqattoo walitti qabanii jechumaafanii asumarrattan gabaabsee irraa bu'a jaal jecha. Ayyee ulfaadhu galatoomi Jaal Jamaal. Egaa Jaal Karoorsa dhimma kana guduunfinee keessaa bahuudhaaf akka nama icciitii Amnesty International beekuu tokkommoo akkuma nama hojjetaa achi keessaa turteetti hojii achi keessatti hojjetamu hunduma isaa beektutti dhimmi waraana bilisummaa Oromoo irratti gocha isaa malee akka gocha isaa ta'etti maqaballeessii yakka karaa Amnesty Internationalitiin irratti deeme kana akkamittiin akka dugda duuba deebi'ee yookaan wanti kun qoratamee yookaan immoo wanti kun akka inni dogoggora ta'e maqoota namoota irraa kan ka'ee wantoota hundumarraayyuu wanti kun of duuba deebi'amee akka inni qoratamuu fi yookaan immoo akka qoratameeto wanti kun sirna qabatuuf maal dhaamtaa akkam yoo godhame immoo furmaata eenyutu immoo wanta kanarratti hojjechuu danda'a jettee yaadda ishee kana gabaabinaan waan nuun jedhiitii gara qabxii keenya itti aanutti dabarra. Hayyee kana gabaabsinee tuttuquu yaalee jira. Jaal Jamaal illee tuttuquu yaalee jira. Qabsoo nu gaafataa jechuudha. Wanni akkanaa kun Amnesty International keessatti waan haarawaa miti bal'aadha. Amnesty International humnoota adda addaa namoota adda addaa maqaa mirga dhala namootaatiin ajandaa adda addaa qabatanii dhiyaatan keessummeessaa jechuudha. Wanni akkanaa yoo hojjetamu Amnesty International heera isaa qaba, seexaa isaa qaba, safuu isaa qaba, qajeelfama kaayoo masakaa qaba. Kana metodii qaba, akkaataa itti qoratu qaba, normii qaba. Kana beekunuyyuu meeshaadha, barbaachisaadha. Amnestiin wanni waa'ee amnestii seenaa isaa gabaabinaan immoo kaayoo isaa mul'ata isaa babbaysuun bira nageesse Amnesty International maalummaa isaa yoo beeyne amnestiin waan akkanaa akkan hojjanne ni beeynaa jechuudha. Namoonni immoo ajandaa dhoksaa qabatanii
amnestii keessa seenan haarawaa miti. Namoonni amma maqaa dhodhoofne kun namoota beekamoodha. Hojiin isaaniitu iyyuu isaan saaxile. Hojii isaanii qofaa osoo hin ta'in maganee dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha. Amnesty International seera keessan ni beeknaa, seerri keessan akkana jedha. Akkamitti kun ta'e namoonni kun loogii mootummaa Itoophiyaatiif maqaa amnestiitiin gabaasaa akkanaa qormaata akkanaa dhiyeessuun isaanii yakka guddaadha jennee hordofutu nurra jira jechuudha. Akka political communitytis ta'e akka sabaatitti akka ummataatitti akka sabboonaa Oromoo tokkootitti qabsoo kallattii qabsoo haarawaa saaqamuuf deemaa jechuudha. Isa qofaayyuu miti. Jaarmayoonni adda addaa miidiyaan adda addaa kan butamanii yookiin immoo bitamanii gabaasaa akkanaa kana dhiyeessan kun ka jalqabaati jechuun hin danda'ama. Fuuldurallee itti fufuun isaa ni mala. Jabeenna kenna barbaachisaa, tokkummaa kenna barbaachisaa. Qarayyoonni Oromoo kanarratti waliigaluu, wal dhuunfachuu fi balaa uummata Oromoo irratti waliigalatti jumlaan nurratti aggaamame. Waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuu fi cilee dibuudhaaf godhame kana tokko taanee gamtaa uumnee irratti hojjannee saaxiluu qabna. Kanarratti duuluun murteessadha jedhee amana. Kanumaan dhaama. Ayyee guddaa ulfaadhu Jaal Karoorsaa. Jaal Jamaal gara keettiin dhufa. Rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti rakkoo Wallaggaa naannoo Horroo Guduruu keessatti Abee Dongoroo biyyoo naannoo kana keessatti godina Wallagga Ba'aa fi godina Horroo Guduruu keessatti rakkoon nageenyaa waggoota dheeraadhaaf Oromoo qeessaa irratti mormi waraana bilisummaa Oromoo nama Kaarruu jedhamu iddoo sanatti cite. Waggoota hedduudhaaf rakkoon qaamni iddoo sanatti gaafatamummaa fudhatu hin jiru. Mootummaan qaama biraatti maqaa himata. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama biraa maqaa himata. Achi keessatti faannoon illee akka waan biyya ishee taatetti waraana faannoo iddoo sanatti dhaabbatteetti jirti. Rakkoo gurguddaatu qaamolee kana qaama mootummaa, qaama alaa dhufaadhaa fi qaama waraana bilisummaa Oromootiin gidduu sanatti uummata Oromoo irratti gareedhaan garee hidhannoo adda addaatiin rakkoo gurguddaatu deemaa jira. Abbaan iddoo sanatti itti gaafatamummaa fudhatee anatu abbaa rakkooti jedhu hin jiru. Uummanni Oromoo immoo iddoo sana keessaa qeessaa irraa buqqaa, mana isaa irraa badaa, diinni lafa isaa irraa fudhachaa, loon isaa irraa uffachaa deemaa jira. Eenyudha abbaan rakkoo naannoo sanaa Jaal Jamaal? Eenyu itti yaadda?